hordoftotaan badhaasa moobaayil tiif nagaaf salaamtaan teenyatan kabajaatiin jaalalaa qilleensarraan bakkuma jirtanitti isin akka qabu isin jechaa irrallee barnoota dabalataa akkasumas barnoota keenya qabeettan barnoota duraaniitii fi kan ammaa wal caalaa deemaa barnoota hanga beeynu irraa isin biraan gayaa jirraa jechuudha yaafe akkasitti irrallee barnoota addaa qabadde isin dhufe barnoota YouTube channel akkamitti bananna kan YouTube channel fi Play Store walitti hidhama jiru akkamitti adda baasna yaada jiruuf deebisaa qophii qabaddeetiin isin dhufee jira jechuudha. Deebisaa qophii qabaddeetiin isin dhufee jira. Sirnaan hordofaa isin ingirsaa intro gaabduu kana booda hojii walitti channel intro gaabduu kana turtii gaarii. Intro gaabduu kana turtii gaarii. Erga intro kana daawwattaniin booda gama create channel itti dabarraa jechuudha. Uno asii dhufnee iddoo YouTube fi Google keessa jiran kan irratti mee aduunu. Akka nuuf jechuudha. Kanaaf YouTube ni kanuma qaboo keessa irraa qabdanii waan ta'eef YouTube kayyoo kan irra dhoofne kan inni anti yeroo ofiif kanaa jechuudha. YouTube kan irratti dhoofnee jala seenee ilaallume. Uno kanatti isin nu dabarsaa jechuudha. Hoggaa asitti nu dabarse wanni isin godhuu qabdan mallattoo yookaan suuraan teessin tarra kaayyattan yookaan maqaan keessan kan Play Store ammanattan dhufee asirra isinii ta'a. Bakka ani xiyya geessa kana jechuudha asirra isinii ta'a kan xiyya irra oofuu jiru. Kanaaf bakka tana cuqqaasnee gama nu dabarsu waliin eeynaa laalaa mee irratti cuqqaaseetan isin garsaa. Akkatti hoggaa cuqqaasnee isin dabarsaa jechuudha. Hoggaa isin dabarse amma kiyya waanin addan baasnee jechuudha. Akkam jira maqaan Play Store asuma jala jira jechuudha. Kunoo maqaan yookaan gmail.com kiyya as jalatti badhaas kaarmilee gmail.com jira. Kunoo as jala jira jechuudha kuma isin agartan. Kanaaf YouTube fi channel kana YouTube channel fi yookaan Play Store kana akkamitti adda baasna? Play Store fi YouTube channel adda addaatti akkamitti adda baasna yaada jiruuf dhufneetu malee bakka channel jiru kana bakka isin agarsiisaa jiru. Channel bakka jiru kana bakka xiyyaarri deddeemu jiru sirriitti agartan fakkaatti bakkaan xiyyaarra jiru kana gad cuqqasnee ilaallu. Kun akkanatti asitti dabarsaa jechuudha. Amma channelli kiyya hin banamne jechuudha. Kanaaf hin banamne ammaan tana banaduu naan jira yemna kana jira. Kanaaf maqaan Play Store waan naan ta'eef maqaa sanirraan jijjiiruu barbaadaa jechuudha. Asittiin cuqqaase bakka iddoo qalamaa kana argaa jirtan. Iddoo qalamaa kana xiyyaarra dhaabaan qalama kana dhuftanii cuqqaastan. Kun akka asirratti dabarsa. Kanaaf maqaa kana irraa haqeetiin kan biraatti barreeffachuu barbaadaa jechuudha. Keenakaa Oromoo waaniin amman tana isin agarsiisuuf malee waaniin YouTube qabuuf kana waaniin itti fayyadamneef kana mee kan jeebanu walumaan alala Oromoo studio njaan studio kunoo akka irtan asirratti Oromoo studio jeetiin barreesse. Oromoo studio kan jee barreesse iddoo nan xiyyeessin gartuu nama maqaa akkanitti itti guutan neem jee bakka yeroo kanaaf dhuftanii bakka save yookaan xiyyaarra geesse. Kan xiyyaarra geesse ana dhuftanii akkasitti cuqqaastan guutakka. Kunoo asitti dabarsee jira maqaan kiyya kan inni gamas barreesse. Kunoo iddoo jira Oromoo studio reefuun tana badhaasaa kaarmilee jira jechuudha. Kanaaf asii maqaa jijjiirrama maaltu raafee jechuudha. Kanaaf as dhufnee malee mallattoo akka suuraa tana cuqqaasnaa jechuudha. Egaa mallattoo suuraa to'inee booda bakka nan xiyyeetti qabe kanaa jechuudha. Yoo immoo haatanii matamma haatan irra godhachuu barbaadan taak eebboota waaqayyo waan irra hojjetan. Yoo immoo galeerii keessa irra godhachuu barbaadan chees from kayyoo kan irra dhowuu qabdan jechuudha. Kan irra dhoweetiin isin garsammaa waan hin galeerii keessa fidachuu deemuuf. As keessa hin fidachuu barbaadaa jechuun maan tanaan. Kanaaf uumaan arga irratti ayiraddu kunummoo kana irratti ayiraddaa save mallattoo yoo kana save kayyoo kana malee dhuftanii save kan xiyyeerra qabu
Iyaan asirratti argaa jirtan asii gad goostan. Save now ta'ee jira jechuun save now ta'ee jira. Save now ta'ee jira jechuun suuraan xiqqoo booda waan dhufuuf obsaan eeggadha. Suuraan save asii godhisan save now ta'ee jira jechuun waan ammaan tana irra goonetti kusho dhaabbatee dhufaa jechuudha. Kanaaf eessaa toofe warra jettaniif bakkee hafte unu asii jechuudha. Create channel kan jedhu kana irra dhooyitan. Create channel kan oguu cuqaastan bakka namaan cuqaasana bifa kanaan isin dabarsaa obsanii gaddan. Unu asii na dabarsee jira jechuudha. Amma YouTubaa fi Play Store irra yaddabee jira jechuudha. Maqaan bifa originaalaan na barreeffame suuraan amma tokko booda dhufti. Kanaaf Oromoo Studio jee maqaan barreesse bifa originaalaan sirna barreeffame jira. As jalatti akka yees jiru jira. No subscribe kan jiru bakka xiyyeerroo waan subscribe hin qabdu jeemma waan amma baneeffameef haaraa jechuudha. Ammallee no video jee jira asitti. Video takka illee jalaan qabu yaada jiru. Kanaaf asiin akkana create godhattan chaanalaa fi Play Store adda baafattanii jechuudha. Channel YouTube banattanii qarshii ittiin hojjechuu yookaan kan dandeessanii isa kana jechuudha. Hanga barnoota dhufu walitti jaanutti gartee YouTube teenya subscribe like share godhuun dagatanaa. Hanga barnoota dhufu walitti jaanutti nagayaan turtii gaarii.